كان لمتينا في بسي فاتنا بسي شوبو كوندو ما أنا بليسي كنا Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u, akkam jirtu hordoftoota keenya. Kun sagantaa birmadummaa tan obboleessa keessan faarfataa Eliyaas Gabulaati. Gooftaan Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan eebbifame ta'u. Egaa sagantaan birmadummaa yeroo hundumaa roobii galgala sa'aatii 3:30 torbaniin barumsa walitti fufinsaan Waaqayyo nama inni itti dubbate akkamiin beekna kan jedhu irratti barumsa walitti fufinsaan jalqabnee jirru yeroo hundumaa roobii sa'aatii 3:30 galgala yuutuubiidhaan kan isiniif darbu. Egaa har'asitti fufaa Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu irrattidha kan isiniif darbu. Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu kanarratti gooftaan yoo jedhe gara fuulduraatti haala nuun mijanne xiqqoo faarfannaa laayivii fa'aa sagalee bareedaadhaan yeroo nuti itti walii wajjin faarfannu walii wajjin waaqeffannu meeshaaleen adda addaa gaafa isaan nu guutan itti fufna. Akkasumas sagantaan paanaalii gara fuulduraatti itti fufa. Sagantaan kun guddataa deema. Sagantaan kun kan keessanii warri kanaan dura hordofaa turtan ni beektu. Warri akka tasa har'a sagantaa kana hirmaachuudhaa fi yuutuubii kana banattanii yookaan bifa garagaraatiin kana argitan hordofaa amma kutaa 18ffaarra kan nu jirru. Yeroo 18ffaadha kan nuun wal agarreerru jechuudha. Kanaaf jalqabaa kaasaatii sagantaa kana hordofaa afirraa koo jalqabaatii sababisa sagantaan kun sagalee Waaqayyoo isa qulqulluu kan nuti itti hirmaannu lubbuu keenyaafis ta'e foon keenyaaf bu'aa kan qabu. Dubbii sagalee Waaqayyoo qulqulluu kan nuti itti walii wajjin hirmaannudha waan ta'eef baay'ee waan isin fayyaduuf jalqabaa kaaftanii hordofaan isiniin jedha. Egaa YouTube chaanalii kana Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu kana warri subscribe hin godhin subscribe godha, share comment godha, like godha, walii dabarsaa isin fayyada. Hiriyoota keessan isin fayyada waan ta'eef biyya keessa biyya alaa kan jirtan hundi keessan sagantaa kana hordofaa kan jirtan har'allee baga nagaadhaan sagantaa kana hirmaachuudhaaf dhuftanan isiniin jedha. Egaa barumsa keenya har'aa kana jalqabuudhaan dura Waaqayyoon walii wajjin kadhanneetu kan nu jalqabnu. Akkuma kanaan dura goonu sakandii gabaabduu ishee Waaqayyo gooftaan akka inni nutti dubbatuuf walii wajjiniin kadhanneetu sagantaa keenyatti fufna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Sa'aatii kana kan nuuf kennessi. Akka walii wajjin dubbii kee qooddannuuf yeroo nu laatte kanaaf galanni siif haa ta'u. Boleessa koo boleettii koo biyya bakkee biyya alaaf biyya keessaa kan jiran haala garaagaraa keessa kan jiran dubbii kee kanaan waan isaan qaqqabduuf galanni siif haa ta'u. Gooftaa hafuura kee qulqulluun sagalee kee yoo namaaf ibse malee namni sammuu isaatiin sammuu fooniitiin hubachuu hin danda'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa sammuu keenya nu bani. Dubbicha qubataniif sammuu isaanii banii jedhamee barreeffame akka jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin sammuun obboleettii kootii kan baname haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sammuun obboleessa kootii kan baname haa ta'u. Ulaa Waaqaa samiin nurratti haa saaqamu. Isa kana kan lolu kan mormu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan qabame haa ta'u. Gooftaa jalqabaaf xumura nuuf ta'e maqaa Kiristoos Yesuusiin si kadhanneerra. Ameen. Tole Waaqayyo gooftaan macca bakka isin jirtanitti isin eebbisu. Egaa sagantaa kana bifa garagaraatiin kan nu deeggaraa jirtan Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Kadhannaadhaan, gorsaan, koomentii gochuudhaan, sooshaal miidiyaa garagaraa irratti sheer gochuudhaan, bilbiluudhaan namooti yaada keessaniin karaa garagaraatiin kan na jajjabeessaa jirta. Waaqayyo gooftaan maccaa guddisee isin eebbisuun isiniin jechuu barbaada. Guddaa eebbifama. Egaa har'a sagantaa keenya egaa itti fufna. Sagantaa keenya kana fiixaan ba'umsa gaarii akka inni qabaatu kan godhu yeroo hundumaa torbaniin yuutuubii kanarratti giraafiksii isaa hojjechuudhaan Yoonaas Getaachoo Waaqayyo gooftaan maccaa si eebbisu jechuun barbaada. Egaa nu hordofaa karaa hundumaatiin Waaqayyo gooftaan nu gargaara. Jabaadhaa wangeela Kiristoos kana dhaga'uutti eenyullee isin hin dursiini. Guddaa eebbifama. Egaa yeroo darbee maal walii wajjiniin akka laallee isinii tuttuqeetan barumsa keenya guyyaa har'aatti dabarraa. Yeroo darbee barbaachisummaa barumsa kanaa Waaqayyo
namni itti dubbate akkamiin beekna kan jedhu kana barbaachisaadha barumsi kun. Barbaachisaadha. Barbaachisummaa isaadha qabxii sadii walii wajjin ilaalleerra. Sadhumaa qabxii saarfafaa walii wajjin ilaalle barumsa keenya torbee dhufuu kaafne Waaqayyo Gooftaan nu gargaara walii wajjin barachuu jalqabna. Barbaachisummaa isaa jalqaba duraa wangeela kanaaf kan lolan namoota leenjisanii baasuudhaaf nu gargaara. Namoonni wangeela kanaaf lolan barumsa kana xumuranii gaafa jedhan loltoota guguddootu Waaqayyo Gooftaan kaasa biyya keessaa biyya alaati wangeela kanaaf kan lolan. Inni lammaffaan immoo kan nuti walii wajjin ilaalle barumsi kun kan inni barbaachisu raroo oolaa uffatanii warra hoolota gidduu jiran warra hoolota nyaatan isaan kana raroo isaan ittiin dhokatanii hojjetan kana irraa moloksuu jennee walii wajjin ilaalle qabxii isa lammaffaa. Isa sadaffaa torban darbe kan walii wajjin ilaalle ibidda keessaa butanii baasuudhaaf gargaara barumsi kun. Ibidda keessan namooti raajota sobduu harka bu'an namooti barsiisota sobduu harka bu'an akka isaan ibidda keessa jiranitti Yihuudaan dubbata butaa baasa. Butanii baasuudhaaf walii wajjin ilaalle torban darbe butanii baasuudhaaf nu gargaara. Galanni Gooftaa maccaafaa ta'u. Har'a saarfaffaaf sadhumaa walii wajjin ilaalla. Inni harfaffaa maqaa Kiristoos Yesuus qulqulleessuudhaaf nu gargaara barumsi kun. Maqaa Kiristoos Yesuus qulqulleessuudhaaf nu gargaara barumsi kun. Isa kana kan nuti har'a ilaallu. Maqaa Kiristoos qulqulleessuu jechuun maal jechuudhaaf? Maqaan Kiristoos Yesuus akkamiin qulqulleessina nuna Waaqa guddaa kana, Waaqa qulqulluu kana, Waaqa hundumaa danda'u kana, Waaqa of danda'u kana eenyutiyyuu xureessa. Dhugaadhumadha. Maqaan Kiristoos eenyuyyuu xuriitti dibuu hin danda'u. Eenyuyyuu xuriitti dibuu hin danda'u. Beekamaadha. Waaqayyo guddaadha. Eenyullee isaa mormuu hin danda'u. Eenyullee isaa morkachuu hin danda'u. Waan isin ajaa'ibu keessaa garuu maqaa Kiristoos kana yeroo baay'ee kan xureessan namoonni akka isaan Gooftaa kanaa ilaalcha gaariidhaan akka isaan Kiristoos kana akka isaan hin fudhannee gochuu irratti warra hojjetan jechuu keenyadha malee maqaan Kiristoos bara baraan qulqullaadha. Galanni fi ulfinni isaaf haa ta'u. Inni qulqulluudha bara baraan. Inni qulqulluudha bara baraan. Kanaaf akkamitti xuraa'aa? Akkamitti immoo qulqulleessina waan jedhu kana sa'atii daqiiqaa murtoofte daqiiqaa gabaabduu keessatti walii wajjiniin barumsa bareedaa kana walii wajjiniin baranna. Eessallee hin deemina amma xumuraatti. Na waliin akkasiin turtan jaalala Gooftaatiin ani isin gaafadha. Ammallee yuutuubii kana sabiskiraayib, koomentii, sheer walii gochuu laayik gochuu hin irraanfatina. Waaqayyo Gooftaan maccaa isin eebbisu. Durii kaasee bara kakuu moofaatii kaasee amma har'aatti bara kakuu haaraa kana keessatti maqaa Kiristoos xureessuu irratti seexanni waan inni hojjetu kana jechuun hin danda'amu. Maqaa Kiristoos xureessuu irratti seexanni yeroo hundumaa kan inni hojjetu. Teekinooloojiin bahu hundumtu, uffanni bahu baay'eensaa, muuviin har'a nuun ilaallu baay'eensaanii maqaa Kiristoos xureessuu irrattidha kan inni hojjetu. Hojiin seexanaa inni guddaan maqaa Kiristoos xureessuu irratti. Maqaan Kiristoos yoo xuraa'ee seexanni fiixaan ba'umsa guddaa argata waan ta'eef gabaabaadha. Kanaaf namooti har'a maqaa Kiristoos Yesuus kan xureessan hangafatti kan seexanni itti fayyadamu namootumaan ispeeshaalii fagoo hin deemina. Maqaadhuma Kiristoos kanaan fayyadamanii maqaa Kiristoos kana xureessu baay'een isaanii. Raajota sobduu gaafa jennu, barsiisota sobduu gaafa jennu, Waaqayyo kan hin jedhin warra jedhan jechuudha. Wangeelli keenya kun kan hin jedhin warra jedhan jechuudha. Barsiisota sobduu isaa ta'anii, raajota sobduu isaa ta'anii, wangeelli keenya kun kan hin jenne. Kiristoos utuu inni afaan isaan saaqqatiin, Waaqayyo utuu inni waa tokko hin dubbatiin warra dubbatan jechuudha. Waaqayyo akka jedheera jenna maqaa Kiristoosiin warra fayyadaman. Maqaa Kiristoosii warra fayyadaman fagoorra warra jiran miti. Maqaa Kiristoos akka inni xuraa'u kan godhan maqaa Kiristoos warra fayyadamanidha waan isin ajaa'ibsiisa. Maqaa Kiristoos warra fayyadamanidha. Utuu Waaqayyo hin dubbatiin Waaqayyo akka jedheera warra jedhan. Phexrosii waa'ee jara kanaa Phexros, Yohaannisiif Yihuudaadha baay'inaan kan ergamoota keessaati
Phaawulosis baay'ee dubbateera. Warri kun arfan waa'ee barsiisota sobduu, waa'ee raajota sobduu baay'ee jala muraniitu dubbatanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis isuma kana barsiisaa ture. Kanaaf barumsa haaraa miti waan an fidaa jiru kun waan an godhaa jiru kun waan haaraa miti. Waan ergamoonni itti mataadhaa dhukkubsataa turan waan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf sodaate irraa of eeggadhaa jedhee kan dubbataa turedha. Waan ta'eef barumsi kun sobdoonni kun holola adda addaa kaasu karaa garaagaraa holola adda addaa kaasu akka nuun wangeela Kiristoos dubbataa hin jirretti namni waa'ee raajota sobduu dubbate waa'ee barsiistota sobduu dubbate akka wangeela Kiristoos lallabaa hin jirretti akka nama hamateetti akka nama hamataa jiruutti akkasiin namoota bobbaasu akkasiin akka maqaan isaanii hojii dukkanaa hojjetu waan ta'eef akka inni bakkeetti hin baane hiyyeeyyootadha waan ta'eef reeroon isaanii kun irraa akka inni moloqee hoolonni akka isaan hin baqanneef waan barbaadan sana nyaachuudhaaf hatuudhaaf saamuudhaaf isaaniif mijatu waan ta'eef olola akkasii kaasu never. Ergamoonni barsiisaa ture waa'ee kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisaa ture waa'ee kana nus itti fufnee barsiifneetu hiyyeeyyoota kana harkaa ibidda kana keessaati baafnaa jechuudha. Maqaa Kiristoos isaan xureessan kana qulqulleessina. Gooftaan kanaaf tajaajilaa nu godhe. Kanaaf faarfataa na godhe. Kanaaf barsiisaa na godhe gooftaan. Kanaaf akkanii wangeela kana dubbadhuu fi gooftaan kanaaf na kaa'e. Maaliif maaltu si galcha wal naan jettan ana galcha. Ana galcha. Waan inni na galchu kanaan dura dhimma inni na galchu sababa inni na galchuuf kanaan dura dubbadheera arrasitti dabaleen dubbadhaan. Kanaaf olola garaagaraa kaasu jarri kun. Waaqayyo gooftaan macca isaan haifatu waan hin jedhu silaan qabu. Inna Phexros ergaa isaa keessatti sanni kanaan dura caqasanni kanaan dura isinii dubbisesan arra irra deebisee dubbiseetan heesuma keessaati walii wajjin hin barannasa Phexros jedhe keessaa tokko isinii fayyadama caqasoonni garaagaraa hin jiraatu isiniifan dubbadha. Phexros lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 Phexros akkas jedhee sanni dubbateen irra deebi'ee har'as isinii dubbisuu barbaada. Akka jedhe namoonni baay'een gadhiisiitti jiraachuu isaanii warri kam warri barsiisonni sobduu kun raajonni sobduun kuni gadhiisiitti jiraatu jedha. Kanaan beekama warrallee baadiyyaa magaalaa keessa warri jiran raajonni keessan baay'een isaanii raajota kan ofiin jedhan baay'een isaanii gadhiisiitti jiraachuudhaan beekamu. Wangeela kana ala jiraachuuttidha kan isaan beekaman. Gadhiisiitti jiraachuun isaanii kun immoo isaanii akkasiin jiraachuun isaanii isaan duwwaa miidha osoo hin ta'in jedha iddoo kanatti. Iddoo kanatti gadhiisiitti jiraachuun isaanii kun jiraachuu isaanii kana duukaa bu'uu jedha. Eenyutu duukaa bu'a? Sabatu duukaa bu'a. Saba kichuu ta'antu duukaa bu'a. Saba wangeela hin beeknetu duukaa bu'a. Sababii isaaniitiifidha. Ammas irra deebi'ee namoonni duukaa bu'u. Inni biraan immoo sababa isaaniitii fi karaan dhugaan kun jedha maqaa gadhee argataa jedhee dubbata. Sababa maali? Sababa jara kana, sababa warra sobduu kana, sababa warra gadhiisitti jiraatan kana, gadhiisitti jiraachuun wangeela ala jiraachuu cubbuu bukeessuu jechuudha. Hatu sobu lakkaa waan meeqa waliin dha'u ejju cubbuun isaan hafuun jiru itti fufee Phexros boqonnaa 2 kana yoo dubbiftan waan isaan hojjetan lafa siniika. Waa miidhaa isaan geessisan lafa siniika miidhaa isaanii kanaan dura ilaalleerra. Sababa kanaadha sababuma maaliidha kan nu barumsa kun barbaachisinni ilaalleerra kanaan dura walii wajjin ilaalle. Iyaadattu jedhee yaada. Warri harreefuutti gara YouTube kanaa dhuftan Hudduuba deebi'aati isinii taa'eera waan ta'eef jalqabaa kaasaatii hordofaa baay'ee isin fayyada waan ta'eef dhugaan isin jedha baay'ee isin fayyada waan ta'eef kanaaf jarri kun waan isaan godhan iddoo kanatti Phexros waan inni haasa'u keessaa inni tokko namoonni isaan duukaa bu'u warri kichuu ta'an warri hin beekne wangeela kanatti warri xobbee ta'an jara kana duukaa bu'u jara kana duukaa gadhiisiitti jiraachuu isaanii kana duukaa bu'u sabis gadhiisiitti jiraachuu jalqabaa jechuudha. Gadhiisitti jiraachuu isaanii kana ilaalee namni gadhiisitti jiraataa. Gadhiisitti jiraachuu kana immoo inni kan gaafa ilaalu maqaan karaan dhugaan maqaa gadhee argata. Inni adagaan inni guddaan isa kanadha. Maqaa gadhee argata. Karaa jireenyaatu, karaa isa dhugaatu, maqaa gadhee argata. Karaan dhugaan kun eenyu jennee ilaalleerra kanaan dura. Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 14 irratti
lakkoofsa 6 kaaftanii yoo ilaaltan ana karaan ana dhugaan jedheera la. Karaan inni dhugaan jedhaddana kanatti Phexros. Karaan inni dhugaan kun maaliin? Karaan inni dhugaan kun Yesuus Kiristoos. Maqaa Yesuus Kiristoostu xuraa jechuudha. Jaarri kun haala salphaatti ilaaluu nurra jiraata. Maqaa Kiristoos Yesuus xureessu. Gaafa maqaan Yesuus Kiristoos xuraa'u karaan inni dhugaan kun maqaa gadhee argataa. Namni karaa kanarraa maqaa, namni karaa kana dhiisaa. Balaa guddaa. Waldaan kiristiyaanaa tajaajiltoonni raajii sobduu barsiisota sobduu gaafa jedhan uumaa miti sobduudha maal fiddi jedha. Maal hin fiddo laa kunoo kana kan isheen fiddu. Namoota hedduu of duukaa buusuudhaan beekamu. Dhaloota of duukaa buusuudhaan baay'ee kormeedha jira. Nu caalaa tiriit godhu. Nu caalaa sagalee gaggaariitti dubbatu. Qilishlish jedhanii bakka amala tolfatanii sagalee kana bareechan waaqayyo sinaa eebbisu jechuu nama jajuudhaan nama saaduudha. Sakaraa waa xiqqoo ishee tokko nama waasaanii godhu gaafa arganii isa hin jaju. Warra isaaniin morman duwwaadha kan isaan komatan kan isaan amma ajjeesanitti duukaa kaa'an malee warra akka keenyaadha malee kan isaan lolan saba isaan duukaa bu'uun irraa elmuudhaaf nyaachuudhaaf amma nyaatanitti bakka beedhu. Jechuu dhiisaniitu jechuudha. Yeeyyummaa isaanii dhiisaniitu beedhaniitti rigatu hamma nyaatanitti jechuudha. Balaa guddaa kan nutti fidu fagoorraa hin eegina. Jaara kana warra sobdoota kanadha. Ergamoonni isaanii fifee baay'ee dhiphatanii barreessu. Tajaajiltoonni keenya irraa garuu waa'ee kana badaama barbaachisaa cal jechuun hin daa'um. Kanaan dura isinitti meera. Hin daa'um nama waaqayyoo ta'u. Nuunoo warri akka kanaa jara kanaan morminu bakka jira miti gowwoota yookaan immoo nama sammuu isaa gadhiise yookaan immoo nama karaarraa kaatee akka kanatti nu lakkooftu. Hojii guddaa. Hojii gaariidha isiniin jedheera. Jara kanaan mormuun. Kanaaf iddoo kanatti Phexros maqaa gadhee itti dibu. Jarri kun waan salphoo isinitti hin fakkaatin. Salphoo miti jarri kun. Waan nuun salphifnee ilaallu miti. Maqaa Kiristoos guddaa kana xureessuu warra danda'ani. Uummata kana fuudhanii hoofanii Si'ool walakkaa kan buusan ergamtoota seexanaa warra guddoodha jirri kun. Ergamtoota seexanaa warra hangafaati jirri kun. Saba karaarraa kaasu biyya hamma diiganitti isinii jedhe saba Israa'el guutuu isheetti akka isheen diigamtee Baabiloonii fi Asooriin fudhatamtu kan godhan raajota sobdu. Tarrallee liitiralii isa ta'u foonuma kanaanis haa ta'u hafuuraanis haa ta'u nu oofanii gara Si'oolitti kan nu geessaa jiran kan akka jara kanaan jiru. Dheekkamsa biyyatti kan fidan hafuuraanis ta'e fooniinis jara kana itti gaafatamummaa jara kanaa jalaati wanti ba'amu jiru. Dhugumanii isiniin jedhu. Kanaaf Phexros isa kana kan inni haasa'u. Maqaa gadhee godhata. Hin sobu waan ta'eef. Waaqayyotu hin dubbatiin akkas jedheeraa jedhu. Waaqayyotu hin xisximbisin jedhiin akkas jedheera. Waaqayyo akka jedheeraa jedhu. Namni immoo dhuguma waaqayyotu akka naan jedhe jedhanii warri xobbeen dhuguma waaqayyotu akka naan jedhee yoo wanti sun hin raawwatamii nafeewu waaqayyo na sobee maqaa gadhee godhachuu jechuun isa kana. Waaqan na sobee. Yesuus na sobee. Yesuus sobduudhaame. Anaan gaaf tokko akka naan jedhee waaqayyo naan raawwatii nafee. Argitanii Yesuus koo jalqaba duraayyuu hin dubbanne. Kan dubbate jara sobduu kan utuu Yesuus hin dubbatiin. Utuu Yesuus hin dubbatiin dubbatu. Utuu Yesuus Kiristoos hin jedhin. Ejji hin jedhu Yesuus Kiristoos. Haati hin jedhu, sob hin jedhu, waaqayyotu kenni jedhe, birrii ammasii fidi, mana kee fidi, ana wajjin iyyuu ciisi jedhe, ana wajjin ejji. Hafuura qulqulluu fa'aa sitti darbaadu, warra hin beekne hafuura qulqulluun ejjaan akka inni darbu fa'a. Akka kanatti fa'a. Saba maatii meeqa diiganii, maatiin meeqa isaaniin diigame. Gaafa isaaniin ilaaltan ergamoota ifaa, ergamoota fakkaatu gaafachiiti kootii isaanii asii gadi uffatanii. Qulfii abbaa 16 qulfii mataa filatanii gaafa achitti isaan sagalee isaanii furdisanii haasaa. Gaafa isaan maayikii isaanii qabatanii gamasii gamanatti gordaddi gaafa isaan jedhan ergamaa waaqayyoo fakkaatu akkattaa isaan hin galchani baay'ee danda'u. Addaraasha guddaa ijaaranii TV guguddaa bananii waldaan ishee dulloomtu
warra akka maqaan isii mulu wangeelii maal qaaleewwatii maal kana masara kiristoos maal ishee waldaa dulloomtuudha. Ishee waldaa dulloomtuudha. Noyi achi qobaatti diiggatanii ba'anii jechuudha. Achi isin elmu nama dhukkubsataadhaan fayyiteetti amma kana ka'ii deem jedhanii fiiksisanii inni achi naasuudhaanii nam fayyeesse yaadhanna doodee achirra fiigee galee du'a. Isaan televizyiinii isaanirraa agarsiisu namni immoo manaati du'a gahii ta'a. Boo'icha taa'eera isaan immoo televizyiinii isaanirraati hin fayyeedhanii agarsiifatu. Maatiin jara sana gaafa akkasitti ilaalu Waaqayyo na sobe fayyiteetta naan jedhee fayyiteetta dhee obboleessa koo fayyiteetta dhee haadha koo fayyiteetta dhee obboleettii koo ajjeese Waaqayyo na sobe. Gooftaa dhiisu baay'isa. Karaan inni qajeelaan karaan inni dhugaan maqaa gadhee argate. Maqaan Yesuus Kiristoos akka bara kana keessa xuraa yoomiyyuu hin xuroofne. Dhugaan isiniin jedha. Iyyoo maqaa kootiin dhufuudha. Iddoo caqasa sanaa dhaqeen isinii dubbisaa. Maarqos boqonnaa 13:5 Yesuus immoo oomtinuu akka isin wallaalchifne akeekkadhaa. Dubbateera Yesuus Kiristoos wangeelan beeknu iyyuuti malee. Akeekkadhaa. Baay'een ani Kiristoos jechaa maqaa kootiin dhufu namoota baay'ee wallaalchisu. Maqaa kootiin dhufu. Ila Kiristoostu akkas jedhe Waaqayyotu akkas isiniin jedhe jedhu. Argitanii? Yesuustu jedhe waan jedhameefi Yesuustu jedhettanii hin amaniinaa. Iddoo kanatti oomtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadha gooftaa Yesuus afaan isaatiin gaafa dubbatu. Maqaa kootiin dhufu maqaa Kiristoosiin hataa jiru har'a jirru kun. Maqaa Kiristoosiin hatuu, maqaa Kiristoosiin ajjuu, maqaa Kiristoosiin waliin dha'u, Kiristoostu fidi jedhu, Kiristoostu akka jedhu, Kiristoos maqaa Kiristoosiin saamaa jiru, maqaa Kiristoosiin hatu, maqaa Kiristoosiin waan isaan hin goone hin jiru. Maqaa Kiristoosiin sobanii uummata kana duwwaatti hambisanii hafuuraanis fooniinis duwwaatti hambisaa kan jiran raajota sobduuti. Barsiisota sobduuti. Please. Akeekkadhaa isiniin jedha Yesuus. Eeliyaasti dubbate mini naannan arrabsiinaa. Ani hin jenne Yesuusitu isiniin jedhaa jira. Ani dubbataa hin jiru. Ana miti kan akka jedhe isiniin jedhaa jira gooftaan. Akeekkadhaa isiniin jedhe. Har'a sabaanana akeekkadhaan isiniin jedhe. Of eeggadhaan isiniin jedhe. Isatu akka jedha. Yesuustu jedhe. Yesuus dubbatee hin sobuu. Irra deebiin isinitti Yesuus dubbatee hin sobuu. Sobamtaniittu baay'een keessan saamamtaniittu baay'een keessan beektu gola keessan keessaa gungumtu. Kan gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhiiftan dhimma keessan Yesuus jalqaba duraa isinitti hime. Ergamoonni jalqaba duraa isinitti himanii iddoo hin taane dhaqxanii dhaabbattan. Addaraasha guddaa argitaniif Yesuustu achitti dubbatettanii yaadina. Namoota hedduu sababa isaanii du'e. Namoota hedduu sababa isaanii naaffate. Namoota hedduuti sababa isaanii iyyoome. Hin iyyoome namni baay'ee. Hin iyyoome namni baay'ee. Nama cabaa faashaadhaanii dooktaroonni Waaqayyo ogummaan isaanii kenneen hidhaniidhaan hiiki ammuma kana laa kun hin fayyitaati jedhame nama meeqatu harkisaa cite. Qoricha dhiyeessisanii nama meeqatu du'e. Jarri kun seeraan gaafatamuu warra qabanidha. Seeratti biyyaa badii ta'e walii isaan beekne namoonni kun namoota hidhamanii goofareen isheerraa haadame mana hidhaa keessatti umurii guutuu hidhamu warra irra jirutu har'a firii ta'ee deeman. Namoota hedduu ajjeesanii, namoota hedduu harka qullaatti hambisanii, hattoota, nafsa gadaayoች, lubbu ajjeesoo, seexana, ergamtoota seexana foon uffatanii deeman biyya keenya keessaa warra waa'ee maqaa Kiristoos xureessa nama kolfaa taane Pirotestaantiin akkas godhe sooshaal miidiyaa warri ilaalaa jirtan hin argitu. Ragaadhaan yeroo isaan birrii baay'eef nadhanii, yeroo isaan dhukkubsataa fayyiif nadhanii, yeroo isaan zayitii bishaan yeroo isaan cabacaban akka barbaadanii yeroo isaan godhan gadhiisiitti yeroo isaan sina siraata kan warra hin qabne haddaggee yeroo isaan waan meeqa godhan safuudhuma aadaallee kan hin eegne
Sayaada waaqayyoo miti safuu aadaallee warra hin eegne. Maqaa Pirootestaantii, maqaa Kiristoos kan arrabsiisan ragaadhaan amantii warra biraa keessa kan jiran ragaadhaan dhiyeessanii waan jennee haasofnuu qabu dhimma isaanii. Ani akkasan isiniin jedhu warra amantii biraa irraati waa'ee isaanii Pirootestaantiin pheenxeen akkas godhe warri jettanii dhiyeessitan sina siraata godhadha. Har'a isinitti sinan dubbadha. Nun ilaallatan jarri kun. Jarri kun nun ilaallatan. Maqaa Kiristoosiin hatan, maqaa Kiristoosiin soban, maqaa Pirootestaantiitiin fayyadamaniiti kan isaan kana godhan nun ilaallatan. Jarri kun nun ilaallatan. Har'a jala mureen isinitti nun ilaallatan. Maqaa Kiristoos karaa qajeelaan kun akka inni karaan qajeelaan kun karaan dhugaan kun akka inni maqaa gadee godhatu kan godhe jara kanadha. Jara kanadha. Soba isaanii haasee fixuu hin danda'u. Namoonni kan isaan naa barreessan karaa keessa waan jarri kun hojjetan haasee fixuu hin danda'u. Walumaa gala. Fayyiteetta jedhanii ilaa fayyiteetta nama wagaasinii nama isin gaafa nama isin akka ergamaa waaqaatti ilaaltan. Nama isin akka ergamaa waaqaatti ilaaltan televizyiinii guddaa isa qabu. Tajaajilaaf deemee jaarsa waldaa tokkotu natti. Soddaasaa yoo achi nageessite malee naan jennaanan si qiqaa fuudhee geessee gaafa fuudhee geessu guyyaa dheeraa turree geessaa usii kaffallee inni dhukkubsachiisu siin kaffalaa inni dhukkubsatu siin kaffalaa kaffallee achi guyyaa murtaa'e turee dhufee isa booddee zayitiin dibee bakka fayyiteetta kana booddee laakunoo kana taata jedhee gaafa inni ba'u soddaan koo du'e achumatti jedhe. Kun waggoota dhiyoo keessatti waggaa lama asitti waan ta'e. Isa booddee achumatti nu gatanii nu biyya hin beeknu saaxinii reeffaallee argannee bitachuudhaa fi iddoo isaallee hin beeknu biyya sana hin beeknu achitti nu gatanii yoo akka barbaadde ta'edhanii seerris biyya hin jiru. Akkas taane jedheetu natti. Namni kun nama bilchaataa mititu ta'e gooftaa dhiiseera. Baay'een isaanii gooftaa dhiiseera. Namoonni baay'een achitti gooftaa fudhatu. Gooftaa fudhatan ta'e seexana fudhatan ta'e walii isaamaan maaluma ilaalee akka inni gooftaa fudhatu. Gooftaa fudhatee isaa maalitti hin beeka. Wangeelli Kiristoos ol lallabamu. Amanuunoo dhaga'uurraati. Dhaga'uunoo sagalee waaqayyootidha. Sagalee waaqayyoon dhageenya maalitti akka namani xinqolaatti amane ta'e maalitti akka namani maalitti hin beekan. Wangeela Kiristoos ol lallabamu. Ceffaraa isaa ilaalee moqqette jedheennaan hin caffarsiisu faarfattoonni keenyas achi dhaqanii saantima tokkoseesoo hin argatu achitti dhaqanii caffaru. Waaqayyo gooftaan yoo mana rakkisee na ajjeesu malee achi nan geessini. Baraan jara kana wajjin nagaa waliin gaafadhu. Gooftaanis itti lallaatu. Faarfattoonni keenya moo adaraa waaqaa jedhaati harkuma gooftaa irratti du'a. Yoo beela sodaadhate, yoo horii dhabdan ta'e, jilbeeffadhaati mana cufadhaati du'a mootummaa waaqaatti gala. Saba kana isin gaafata waaqayyo. Warri jara wajjiniin itti hirmaattanis, warri soba sobdanis, warri jara gargaartanis, walumatti billaan kobayee isin nyaataa jedha akkuma ofaa keessatti. Warri deeggartanis, warri achi hidhattanis, warri isaan irraa tajaajilan walitti sirraa galcha gooftaan. Kanaaf please dhiisa. Please deebi'a. Sabi waaqayyoo deebi'a. Warri tun beekin dhattan deebi'a. Jarri kun hattuudha. Jarri kun yeeyyeedha. Kanaaf maqaa Kiristoos bifa kanaanii kan inni bade maqaan Kiristoos hin xuraa'e kan nu jennu akkasii. Jarri kun akka godhanii sobanii namu Yesuus Kiristoos akka inni sobeettidha kan inni fudhatamu jechuudha. Amma ani waa tokkon isiniin jedha. Yaa saba waaqayyo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka jedhe. Gooftaan Yesuus Kiristoos akka jedhe. Maqaan kee haa qulqullaa'u jedhaa kadhadhaa. Bartoonni maal jedhee kadhannoo innaani yaa abbaa keenya. Maarqos boqonnaa lakkoofsa 9 irra dhattanii ilaaluu dandeessu. Yeroo kadhattan yaa abbaa keenya isa waaqarra jiraattu. Maqaan kee yaa maalii abbaa keenya. Maqaan kee haa qulqullaa'u jedha. Kadhannaa jalqabaadhuma maqaan waaqayyo akka inni qulqullaa'u kadhadhaa. Maqaan Kiristoos akka inni qulqullaa'u. Abbaa keenya Yesuus Kiristoos. Waaqayyo abbaa kooti. Abbaa kooti. Maqaan isaa gaafa xura maaltu si galchinaan jechuu hin dandeessu. Abbaa kootu maqaan isaa xura. Mee warri abbaa qabdan, warri abbaa keessan jaallattan,
Warri abbaa keessan jaallattanii abbaan keessan utuu inni waan balleessin akka inni sanni balleessetti, utuu inni hin hatiin akka inni saateetti, utuu inni nama ajjeesin akka inni nama ajjeesetti, maqaan gadhee yoonni irratti haasa'ame nama maqaa abbaa keessanii balleesse sana hin dhungattu, afeertanii nyaachiftanii obaaftu, ofitti qabdanii showaan gaarii goote jettu jedhee yaada. Eeboo keessa baaftu baay'een keessan. Abbaama keessan foonii namni utuu namate. Utuu inni waan inni hin godheera jedhani. Hin ajjeeftu baay'een keessan. Isa mitiin abbaa keessanuu miti qomoodhuma keessan. Warri Amaara taatan Amaarri tuqamee jennaan. Warri Oromoo taatan Oromoon tuqamee jennaan. Warri Guraagee taatan Guraageen tuqamnaan. Warri Tigree taatan Tigreen tuqamnaan eeboo keessa baaftu kaatani. Yesuus Kiristoos abbaa keessan utuu ta'e. Ana utuu hin ta'in kan isin komattan. Ana utuu hin ta'in kan isin loltan. Ana utuu hin ta'in kan isin jibbitan. Jaara maqaa abbaa keessanii sana balleessaa jiran isaan irratti kaatu turtan. Isaan hoo jettanii baatanii abbaan koo akkas miti, abbaan koo hattuu miti, abbaan koo qulqulluudha, abbaan koo nama hin saamu. Saami hin jenne, hin sobda, ejji hin jenne, hin sobda, hin jenne abbaan koo kana jetteetu waaqaaf lafa kana cirtee badaa buufte turte. Yesuus Kiristoos abbaa koo safoonii gararraadha. Abbaa caalu. Maaltu si galche naan jettu? Na galcha abbaan koo qulqulluudha. Yeroo ati maqaa isaa xureessitu callisee sin ilaalu. Yeroo ati maqaa isaa akka barbaadde goote ittiin hattuu yeroo ati isa gootu. Inni qulqulluu ta'e jireenya naa kennuudhaaf, jireenya biyya lafaa, jireenya nama hundumaadhaaf, jireenya kennuudhaaf sanni teessoorraa gadi bu'ee iddoo qulqulluu sanaati biyya xuraa'aa kana keessa dhufe jaalalaan kan beekame jireenya hirraafaa isinii kennuufan dhufe isa jedhe. Hattuu gootee isa lafa keessu akkamittan taa'ee si ilaala. Utuu abbaa keessanidha ta'e. Abbaa keessan miti Yesuus Kiristoos raajota keessa warra sobduu sana abbaan keessan yoo namni isaan itti bu'ee maraatti tola akkas kana godhatu. Yoo namni maqaa Yesuus arrabse waa tokko isinitti hin fakkaatu. Ani isin awwallaalee baay'ee keessan. Abbaan keessan Kiristoos miti abbaan keessan seexana. Yesuus tokko jedhe isin abbaan keessan Abiraam miti abbaan keessan seexana. Har'as isin hin jedha dhaloota baay'ee isaan duukaa ordoftan isaaniif maraattan. Sooshaal miidiyaa irraa isaaniif maraattaniin akkasan isiniin jedhe abbaan keessan hila ragaa sanaa kaa'eera gooftaan. Warri Yesuus Kiristoos maqaan isaa gaafa inni xuraa'u callistanii warra maqaa isaa xureessan warri hordoftan isin abbaan keessan seexana. Abbaan jaraa seexana waan ta'eef. Seexanni maqaa Kiristoos xureessuu irrattidha kan inni hojjetu. Jarri kun immoo ergamtoota isaa warra hangafaati. Isin immoo isaaniin hordoftu, isin immoo isaan deeggartu, isin ilmoolee seexanaati. Isin ilmoolee buutiiti. Isin ilmoolee jawweeti. Ilmoolee marrataatis. Kan ammoo Yohaannis Cuuphaan jedhe. Isin ijoollee marrataa. Warri maqaan Kiristoos namni Kiristoosin hin jaallanne kana baarame haa ta'u warra Qorontosiif barreesse Phaawulos. Namni Kiristoosin jaallan habbaaramaa isin Kiristoosin hin jaallattan. Utuu Kiristoosin jaallattu ta'e abboommii isaa eegdu. Nama abboommii isaa eeguu deeggartu turtan. Jarri kun abboommii Kiristoos diiguudhaan. Abboommii Kiristoos cabsuudhaan saba abboommii Kiristoos irraa kaasuudhaan hangafadha jarri kun. Jarri kun hangafadha kana gochuudhaan. Isin isaaniin deeggartu isaaniif loltu as galagaltanii anaanii maqaa mistira baafte jettu mistira maaliin baase kunoo ragaan isaanii amantii warra biraa warra hordofan bira jira. Yuutuubii irra hoo jira, Tiktookii irra hoo jira, Feesbuukii irra hoo jira. Nati kana facaasee isa facaayee jiru isa dhiiftanii jara maqaa Kiristoos balleessu dhiiftanii anaan mistira waldaa kiristaanaa baafte. Ana gorsu anatu maqaa Kiristoos balleessisiise warra maqaa Kiristoos salphisan maqaa Kiristoos xureessanii nama mormaa jira. Maaltu si galche faarfannaaf abbaa koo maqaa isaa xuraa'e. Maaliif nan galchu maqaan Kiristoos qulqullaa'u mana koorraa kaase ofii koorraa kaase safara koorraa kaase biyya koo keessatti maqaan Kiristoos akka inni qulqullaa'u nam utuun falmuun gara isaa deema. Ittiin mormaa madhumaatti maqaan Kiristoos qulqullaa'u. Jarri abbaan ishee seexana waan ta'eef maqaa Kiristoos xureessuu irrattidha kan isheen hojjettu. Yesuus Kiristoos jedheera akkasitti tuun hin jedhin ani wanjalli kana caalu yakki kana caalu jira dheeyyaa Waaqayyo tuun dubbatiin eelaa kan jedha Waaqayyo jechuudha. Namuma tokko hiriyyaadhuma ofii tokko nama jaallattan waan inni hin jedhin hin jettan.
hinjettan hingodhu abaluu kana hingodhu. Abbaa keessan miti hiriyyaan keessan illee maqaan isaa gaafa inni badu hin jaallatta. Jarri kun utuu Yesuus Kiristoos abbaa isaanii ta'e, utuu Yesuus Kiristoosiin hin jaallatu ta'e maqaa Yesuus Kiristoos akkasitti hin xureessan. Hin xureessan. Utuu Yesuusiin hin jaallatu ta'e Yesuus qulqulluudha isaanis qulqulluu ta'u. Utuu Yesuus Kiristoos abbaa isaanii ta'e, utuu Yesuus Kiristoos abbaa isaanii ta'e Yesuus Kiristoosiin hatu isaanis hin hatan. Yesuus Kiristoos nama hatu hin jaallatu. Yesuus Kiristoos nama waliin dha'u hin jaallatu, ejjituu hin jaallatu, gadhiisitti jiraatu jarri kun abbaan isaanii seexana malee Waaqayyo. Isinoo nama Waaqayyoo mee dhugaa jedhe nama Waaqayyoo. Nama Waaqayyo ani maaluma tokko isin talbaajjesse waan hin beeku Waaqayyo gooftaan sammuu keessan habadhu. Waaqayyo gooftaan karaa isa dhugaa kana isa qajeelaa kanatti isin adeemsisu. Kanaaf namni barumsa kana barate dhumarratti, namni barumsa kana hordofe dhumarratti maqaa Kiristoos callisee hin ilaalu yeroo inni xuraa'u. Maqaa Kiristoostu qulqullaa jarri kun afaan qabatte jechuun jara kana harkaatti namni deebi'e jechuun maqaa Kiristoostu qulqullaa jechuudha. Kanaaf kadhannaa keenya keessatti gaafa kadhattanii gooftaan Yesuus maqaan kee qulqullaa'u yaa abbaa koo jedhaa. Abbaa keenya Waaqayyo. Anaaf abbaa kooti Waaqayyo maqaan isaa gaafa inni xuraa'u callisee hin ilaalu. Yoo dhuguma abbaa keessan ta'e Waaqayyo maqaan isaa akka inni qulqullaa'u malee yeroo inni xuraa'u dandeessanii hin teessan. Ammoo waa tokko isinitti hin fakkaatu. Indaam jara warra xureessan sana piroofeetiin keessan raajichi keessan inni hattuun duriyyeen sun yoo inni tuqame ila akka kanaas hin godha kaa. Walii wajjin wal qabattanii si waliin deemtu. Akka kanaan itti fuftanii jenna. Waa tokko abbaa firdi maaltu si godhe? Nati farade sagalicha sitti farada. Abbaa firdi maaltu si godhe? Nati farade ani hin faradu Yesuus yoo ani isinitti hin faradu sagalichatu isinitti farada. Sagalicha keessaa baatanitti waan ta'eef isinitti faradamaadha allaqe. Anatu abbaa firdi ta'e miti wangeelan isinitti mee wangeelli moo nama akkas akka ta'e si walitti galaayi. Ana jedhe moo ana farade sagalichatu sitti faradaara. Sagalichatu isinitti farada. Si oliin akka hin galle deebii yoo barbaadde maqaa Kiristoos haa qulqulleessin. Maqaan Kiristoos obboleessa koo mana keetti haa qulqullaa'u. Maqaan Kiristoos obboleettii koo mana keetti, dhala kee irratti, biiroo kee keessatti, iddoo hojii keetiitti, iddoo hundumaatti ila kan jaraa duwwaa miti haa qulqullaa'u. Namoota maqaa Kiristoos xureessan immoo dura dhaabbadhu. Dura dhaabbanna. Hittiin mormina. Hittiin lolla. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifamatu. Barumsa keenya torban ittaan walii wajjin itti fufu amma sanaatti nagaa gooftaatiin tura. Kun sagantaa birmadummaati. Sagantaa keessan. YouTube chaanaalii Eliyaas Gabulaa official channel kan jedhu irratti isiniif darba. Roobii sa'aatii 3 walakkaadhaa kaase. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu barumsa keenya torban dhufu nama Waaqayyotti dubbate akkamiin beekna kan jedhu walii wajjin barumsa keenya tokko jennee walii wajjin jalqabna. Waaqayyo gooftaan guddisee isin eebbisu amma sanaatti nagaa gooftaatiin tura. Dhugichi birmaduu sin baasa. Dhugichatti qabamaa jiraadhaa. Nagaatti. Waaqayyo gooftaan maccaa isin wajjin haa ta'u. Kana limitiin afibse ifaatti na baasee.